isin garuu warra ozoon dhumaa jirtanii viidiyoo hoflaa isinii haasa'u viidiyoo maarree isinii maxxansu gandummaa isinii haasa'u kana jala horiitanii jechuudha. Ayiroonnoo isinummaanu maal taatan yeroo takka takka bara akkam keessa jirra uummata akkamii wajji jirra jeetii if gaafadha beektan ajaa'ibuma natti. So warri feemasoo ta'eef hin jettan uummata kanarraa suuta ja'a. Anaa isiniin jee uummata kanarraa suuta ja'a. Itti aansuudha asumaanii sagantaa kiyya jalqaba. Arra akkuma beekamu rakkina uummata keenyaa kanaaf hin dhufe. Dursa warri dheengadda Harargeen nu qabdi. Mirga Harargeen lolu jirra. Harargeen falmachu jirra. Jettan arra eessa kuttan. Guyyaanaan wanti tun ergamtuu sakkareeyyaan faarsee bulaan ergamtoota isiniin juu rabbiin gafuun tursiisu ammuma fidaa jechuudha. Mee warra dheengadda Oromoota biroo arrabsuu ture. Maqaa Harargee dhawate, Harargee jala dhokate, nama Harargee yaa'u fakkaate. Ana amma duraan isinii hime ka Harargee fakkaatee nama biroo arrabsu diina Harargeeti. Ka Arsii fakkaatee nama biroo arrabsu diina Arsiiti guyyaanan isiniin juu arkitan mongar. Arra eeysa kutte takkaan isii. Tadheen gadda qabaa ganna dhiisaa jettee muuziqaa dhooyte, muuziqaa diigumsaa dhooyte. Sigale akka Oromoo wal fixxu, akka Oromoo walirra bobbaatu godhuu turte maqaa Harargeetiin. Arra eeysa kutte. Kadhumaa jiru kun uummata Harargeetiin. Sheekotii guyyaa hudduun dhalaata akka gabbaate. Eega hudduu sallaalee quufee injooy godhe booda gartee akka nama rabbi sodaatu. Imaamata darbatee dhufu sheekotii manzaraatanii nan juuntan. Sheekotii osoo Oromiyaan dhumu jirtuu gaazaa sagalee taatu. Keessattuu sheekotiin Harargee himattu. Sheekotii manzara eeysa jirtaarra. Mee eeysa jirta? Naayime. Yoo ati waan uummataa dubbatte faayidaa teettu qamaami. Sheerii simmintoo kan qabdan keessaa isin baasanii. Sigale. An tokko tokkottiin isin beekaa bar keessattuu sheekotiin Harargee sheerii isin keessa jirtan appilikeeshina iyyannoo isin naqattanii jirtan guututtiin isin beekaa kijibdoota. Akka nama rabbi sodaatu laa ilaaha illallah asirra tattaa'ee sigale tottolfatee. Wallaahi siiturra rabbi sodaata na amanitan. Anaaf irra murteessee sheekotii asirraa isin amma maarree mitirkishoo goota keenya maarree keenya jettanii siiturra rabbi sodaata wallaahi. Haga fedhe ta'uus uummata keetiif sagalee ta'u jirta. Sheekotii manzaraa arraan itti baase ani yaadattuumi. Waan hin beekurraan sheekotii manzaraa jeeni jechuudha. Sigale. Beeki manzaraa kana yoo haatte sii boo'u sin harkan sii gaddan sin harkan achi jala waa hedduu dhooysitaa jechuudha. Akkanumarraan hin jennaan. Sheekotii manzaraa gaafaan juusan akkanumarraan lafaa ka'ee sheekotii manzaraa hin jenne. Waan isaan ichi jala dhooysu jiraniin quba qabaa jechuudha. Yaa sheekotii manzaraa wanniin juuf. Sigale. Mootiin keeysan waaqni keeysan abiyyi arra hafuuratti baasuu sodaattan kun amantii muslimaa gannuu dhaabe nu kabachiise maarree paarlamaa nu galche jettanii ummata muslimaati kan inni buqqise. Haadha muslimaati ta alaaboo jirtu suni. Irraa dhaabbu jaan gaamma isin dhagaami ilma keeysani. Ilma keeysani. Waggaa lama ga'e eegaan sheekotii manzaraa jechuu eegale. Ani niin beekaa. Paartiin tun paartii tiyya keeysaan ture eenyuutu abbaa faayidaa. Eenyuutu ilma eenyuu sheeringii simmintoo keeysa jira. Sigale. Harargerraa, Arsirraa, Jimmarraa adda addaan hin beeka tokko tokko. Sigale. Baramma sheekha isin guddaa abaluu maarre jettanii dubbii isaa sodaattan sagalee isaan na bira jira bara. Ilma kiyya kana sheerii keeysa naa galchi gaayaa abbaa jee isaa waa kadhatu. Sigale. Mucaa kiyya karra guddaa kana sheerii simmintoo keeysa naa galchi jee oppiidiyoon kanaan qabdee sheeyxaantichi kanaan qabee jira jechuudha. Sigale. Amma tan hunda maaliif hin siimu jira? Sheekoti jettee abbaa gadaati jettee
faarsee bulaa gartee nama kiyya jettee wanni ati abdattu hin jirtu namni kee ka guyyaa rakkoo si bira dhaabbate. Namni kee ka guyyaa ati duutu si wajji booye gadda ati qabdu si wajji qooddate bineensa maan taane amaara maan taane tikiree maan taane abbaa fedhe maan taane nama gadda kee si wajji qooddate si galee dhiinni kee sabni kee nama gadda kee si wajji qooddate warra gadda kee dhooysuudhaaf gaddi kee akka dhokatuuf ajandaa biroo sii uumu si galee warra ozoon ati gadditu wallisiisu baasee ilmaan kaadireetii bara amma kan walii qabanii gartee finfinnee keessa wallisan kun ilmaan kaadireetii bara ilmaan miskiinaa gubachuu jiranii bara hidhaa keessa jiranii bara rakkachuu jiranii bara si galee tanaafu waalaikum salaam jaal tanaafu sheekotii manzaraa sakkaree iyyaa abbootii qabeenya arra abbootii qabeenyaa qabdanii qabnaa dalagachuu qabnaa amma bizinesa horachuu qabnaa jettanii bizinesni guyyaa akkanaa makiinaa walit dhaabee ummata saniin geessine abbaan tujjaaraa ka gartee guyyaa dheeraa ijoollee wajji tiktook irra oolu ka ummata san quban qabne arraga abbaa qabeenyaa qabnaa ka agee isaa figa kunoo itti cufanii itti gubaniiti warra baqatee qaamaan baafate hunda maaliif miidiyaa viidiyoo sheek abbu taafatti ergitan suuraa akkamii baaftan jedhanii cafaqu jiran amma dubra keenyaa biyya bulchite jettanii mi dubri keessanaa sagalee ta'uu fi gaamma yaa bazabbaza yaa warra waan haasa'u hin beekne carqaa wal rabbii wali qabee oofu carqii mee arragaa sagalee taafe abiyyi badhaasa isinii kannaame isin isa bira beekamtanii mee arra dubbadhaaf ga miskiina sanii dubbadhaaf kijibdoota waan isin qabamtaniin ummanni isin hin beeku haa ummanni kun isin arkuu jennee usu jirra ajaati isan gayyaasuu dhiifne ajaa'unta ummanni yoo naman arkin rakkoodha si galee waan inan dubbadhu tana nu banne ummanni gaafaanan dura gabbee sheekotii manzaraa juu namoota gurguddaa hundaan adda walee sheekotiin tuqinnaan jechuu ture arra garuu hayyee jeetiin use gaafas ammaa booda sheekotii manzaraan tokko jee use arra garuu nama hundaan na wajji dha'u jiraa jechuu arkanii jiranii jechuudha warra faayidaa fi malee faayidaan sabaa rakkinni sabaa bobar wanni sheekotii manzaraa tumba osoon ganda isaanii keessaa namni gudeedamaa jiru ijoollee Suudi Arabiyaa wal fixufaaf sagalee ta'uu barbaada. Inni maaliif sheerii fi laayikii mul'achuu osoo ganda isaa keessaa namni du'ee gumaa dhabee jiruuti Awurooppaa faaf warra sagalee ta'uu jira bara sheekotii manzaraa tana keessa. Sigalee maaliif dubbatee haanaan ja'anii jechuudha malee inni saba kanaa hadoodee saba kanaa dhimmamee sabni kun isa rakkiseetiin garaa isaatiin ala. Sigalee bar rasuulli alayhi salaatu wasalaam jaanii nama rabbi uffata isaa laalanii ibaadaa isaa laalanii haasawa isaa laalanii ilmi inni himu laalanii yaboo warra jannataati jaan kan keessisaa duwwaa jaabar sheekutii manzaraa tanaabe digale hoggi asirra dhufu subhanallah maasha Allah siinja hoggi gaddeebe immoo sigale maasha Allah san quban qabu isa kanama waliin fixu isa kanama waliin naqu isa kagartee hayyoota irra nama bobbaasu jechuudha sigale arra hoota gabbaati akkuma gaazaa qoma dhawattan sanitti harargeefis qoma dhawadhaati taa bar yaa oromooti yemee anaa kana anuma jala deema gaafa isin dheengadda caalaa bultumee irra bobbaatan caalaa bultumee jeetiin sagalee ta'ee fi arra caalaa bultumee qofaas sagalee ta'ee mee laala sigale Faisal mucaa artistii haa qabsaawaa keenya kagartee faarsee bulaa kiyya hoojee jecha kiyya kana fuudhee walli jijjiire san malee mee namnummaan garteen nama jedhanii laalan gartee haa achi jiru mee laala caalaa bultumee san saniifin hin tuqinaa jala bakka fedhe yoo jiraate gartee wanni sabasaa isa quuyti sigale saniifu sheekotiin manzaraa waan sheeka qabna jettanii
yoo shayxaana qabna jettanii abdattan malee sheeka qabna jettanii abdattan hin qabdu. Sakkareeyyaanis bitamee jira. Garii immoo waadaa seenaniifii jiran. Maal jaan ganda keenya tuqanii, maarree keenya tuqanii, faamilii teenya tuqanii tanaaf hin dubbanne isin kijibdu. Nam tokko ka faamilii isaanii buun jiru. Nam tokko ka faamilii isaanii buun jiru. Kiisha isaaniitti yoo bu'an malee. Saniifuu sakkareeyyaa faarsee bulaa sheekotii manzaraa wanni isin wahii qabna jettanii abdattan hin jirtu. Abbaa gadaa duraanuu dhiisi. Harargeen faan abbaa gadaatu hin qabdu. Oromiyaa akka Oromiyaatti illee hangi wayyaa abbaa Harargeen faan abbaa gadaatu hin qabdu. Abbaa Khadiir Juwari. Kayoo ati Khadiir Juwartuu hixe si abaaru. Kayoo ati Khadiir Juwar jaalatte si eebbisu sabboonaa siin juu san qabdi jechuudha. Abbaa Khadiir Juwari si galee. Sun abbaa gadaatii miti. Saniifuu faarsee bulaan gatiin qabu. Ta'uu wabootii sittiin sii dhufu jira hin jarjarin. Waboon riphee lola malee warra biyya bulchuu miti. Adeero wanni isin hubattan. Amma maal jaan faarsee bulaan manzaraa kun irra guddaan gaafa maarree gaafa waboon Harargee keessa sossoo'u nuti gartee soomaleen dhufnaan soomalee dhooynee deebisuu turree jaan. Adeero mootiin gaafasiitii fi shayxaanni wal adda.